namni nu kabaju Jawaar Muhammad Jawaar jechuun ijateen Jawaar jechuun nama Oromoon waggaa dhibba keessatti balaafameera Jawaar lubbuu teennaa ol Jawaar lubbuu teennaa ol Jawaariin nama nageen Jawaariin amma booda hidhatteemna malee hinduunu opiniyoon ilma gudeedaatiin akka sirna gadaatti namni qulqulluu hin ta'in abbaa gadaa ta'uu hin danda'u abiyyi ergamtuu abiyyi ilma mallasi abiyyi sabboontota akka lammaa magarsaa gonkolche abiyyi tajiba waggaa soddomaa gorsituu jedhee irratti dhaqee abiyyi gantuudha Esa cantarísima. Están a poco super. Kata-kata.